jireenyaaf qophaa'e. Eenyutu si haalee ayyaanaan fayyuu kee? Isa ammaa dhuguma gaafuma isatti amante dhiiga isaan nannakee cubburraa miicattee ayyaanchi si fayyisee garbummaa si baasee egaa ati seeraan oli malee seeraan gadi miti. Cubbuun si madaalu bira dabarteetta. Harka kee biyya lafaa dhiistee gooftichaaf laatteetta. Garuu an jedhee sin gowwoomsu seerri sirratti hin hojjetu. Kun kakuu haaraadha. Akkuma feetetti jiraadhu. Kaleessallee ejjuutu cubbuu ture. Amma immoo hawwinuu si balleessa. Yoo abboommii Waaqayyoon eegdu taate karaan isaa si olitti si geessa. Amma lafti kun jirtutti jiraataadha. Akka durii miti. Amma irra caalaa hammaataadha. Jedhees dubbateera Kiristoosii. Diiguudhaaf hin dhufne jabeessuufi. Egaa jettee of hin gowwoomsin an fayyeera. Cubbuu hojjettee taanaan Hafuurri Qulqulluun sirraa fagaateera. Siif tolee sitti tolee jiraachuullee dandeessa jireenya fooniitiin. Garuu qorii of ilaalii wangeela isa dhugaadhaanii. Jireenya kee situ beeka. Dafii fuula Waaqayyootti kufi araaraanii. Isa kaleessaa caalaa Gooftaan as dhiyaateera dhufuudhaafi. Wangeela Maatewos boqonnaa 5:17 hanga 27 irra dhaabbadheen barreesse walaloo kana.